Akka hordoftoota Marsiimoo Ramoo viidiyoo isin fayyadu tokko qabatee dhufeera. Innis akkamittiin akka Facebook irratti yeroo post goonu suura yookaan viidiyoo ta'uu danda'a. Akkamittiin qulqullinni isaa yookaan quality isaa haala HD ta'een haala quality gaarii ta'een akkamittiin post goona seerudha. Gara viidiyoo chaatti osoo hin darbiin garuu chaanaalii koo subscribe gochuun waan hanga gadhiisu akka dafeessin argatuuf notification all gochuun dagatina. Gara viidiyoo chaatti. Maal gootu jalqaba irratti Play Store keessa galtu. Ergasii kunoo naannoo search ta'uu kanatti Facebook ittanii search gootu. Ergasii search gootu. Ergasii isa jalqaba irra dhufuudha jechuudha. Kunoo isa kana isa jalqaba irra dhufuudha. Al tokko tuttu. Ergasii isin download godheera. Update gochuma qofa naafaa jechuudha. Hanqaba waan ta'eef isin download godhaa. Ergasii erga download gootanii booda open jettuuni ergasii Facebook keenya keessa galu. Ergasii kunoo lafa tuqaan sadii argamu kanatti kunoo al tokko tuttu. Erga al tokko tuttanii booda kanatti gara gadiitti gabbuutu. Ergasii setting gandee privacy ishee kunoo itti kan jechuudha. Al tokko tuttu. Ergasii setting ishee keessaa al tokko tuttu kunoo. Erga kana isinii fidee booda gara dhumaa deemtu. Ergasii kunoo media and contacts ishee al tokko tuttu. Argitanii aldeewwan godhin godhu. Argitanii upload photo in HD ofiidha simbira on godhin ture sila upload video in HD ofiidhaniti ishee al tokko bantu jechuudha. Kunoo ishee kana al tokko bantu jechuudha. Ishee tokko tuttu kan photo yoo barbaadan suura yoo jechuudha. Videos yoo barbaadan itti bantu jechuudha. Kanuma waan daawwattaniif galatoomaa. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Galatoomaa.